Meaning of fractional exponent. Hiika fractional exponent poweriin yeroo fraction ta'etti mee haa ilaallu isa kana ammoo. By considering a table of powers of 3 in the using a calculator, you can define 3 raised to 1 over 5 as haala kamiin barreessuu dandeenya isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. This choice would retain the property of exponents by which 3 raised to 1 over 5 raised to 5 equal to 3 isa kanaan sadii waan ta'uuf kanaafuu choice kana fayyadamne exponent property exponent kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Similarly, you can define fifth 1 over n isa kana ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya where n is positive yoo n kan positive ta'u taate integer greater than 1 as haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kanas 1 over n isa jedhu kana maal goona fakkeenyaaf 1 over 5 haala kamiin barreessine haala kanaan barreessine jechuudha. 5 bakka square root itti barreessine bakka square itti barreessine barreessine hojjenne waan ta'eef kanaaf n's akkasumatti fayyadamna jechuudha. In general, you can define b 1 over n for any b is an element of real number and the n is positive. N yoo kan positive ta'u taate isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Whenever nth root of b is a real number. Yeroo maal ta'etti yeroo nth root of real numbering kun yeroo kamiyyuu maal ta'a real number ta'a jechuudha. Positive waan ta'eef. Definition 1.10 the nth power yoo haa ilaallume if b is an element of real number and the n is a positive integer greater than 1 yoo b'n kun miseensa real number ta'ee akkasuma n ammoo yoo kan positive integer ta'u taate positive integer greater than 1 yoo kan ta'u taate then isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Write the following in exponential form. Isa kana exponential formiidhaan barreessi jedha. Mee isa kana haala kamiin barreessinaa ilaalu. Isa kana haala kamiin barreessinaa 7 power isaa 1 over 2 dhaan barreessinaa jechuudha. Maaliif 2 waan as jiruuf 1 over n waan jenneef 1 over 2 jennee haala kanaan barreessinaa. Kan jala jiru kan ammoo haala kamiin barreessina. Isa kana ammoo haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. B irratti argaa jiruun jalqabu akkuma inni jirutti waan barreessinee over jenneen kan jalaa kana isa kanaan wal fakkeessinee haala kanaan barreeffannaa jechuudha. San booda kan jala jiru kana ol fidachuudhaaf maayinasii goonee ol deebisna jechuudha. Haala kanaan barreessina. Yoo kan jala jiraatu taate maayinasii ta'ee ol deebi'aa jechuudha paawuriin isaa. Example 16 ammoo maal jedhaa simplify godhedha isa kana. Kanaafuu haala kamiin simplify goona jalqaba isa kana gara karaa lamaan simplify godhuu dandeenya. Isa kana karaa lamaan simplify godhuu dandeenya. Karaan tokkoffaan maal goona 1 over 2 jechuun raadikaala waan ta'eef haala kanaan raadikaala fayyadamnee raadikaal 25 ammoo 5 akka ta'e ni beekna jechuudha. Since maaliif 5 square 25 waan ta'uuf tokko isa kana fayyadamuu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo maal godhuu dandeenya 25 kana fudhannee 25 1 over 2 jennaan. 1 over 2 jennaan. San booda 25 jechuun ammoo maalidha? Factorize goonee argachuu dandeenya. Factorize yeroo goonu 5 baay'isuu 5 jechuudha. 5 baay'isuu 5 5 square jennaani. San booda 1 over 2 dha paawuriin isaa. 1 over 2 dha. San booda maal goona paawurii kanneen waliin baay'isna waan ta'eef 2 baay'isu tokko 2 jechuudha. Kanaafuu 5 2 over 2 dha. 2 over 2 jechuun ammoo 1 dha. 5 paawurii isaa 1 jechuun 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha foormulaa biraa fayyadamuudhaan. B ammoo jalqaba irratti maal goona raadikaala jalatti deeffannee haala kitaabni hojjeteen san booda -2 argannaa jechuudha. Maaliif -2 cube yeroo goonu -8 yeroo waan argannuuf. Inni biraa ammas karaa biraatiin ammoo argachuu dandeenya jechuudha. Isuma kana karaa lammaffaadhaan argachuu dandeenya. -8 kana factorize goona. Factorize yeroo goonu -2 raised to 3tu nuuf kennaa jechuudha. Isa kana -2 raised to 3 dha. Ammas 1 over 3 waan jiruuf 1 over 3 jennee barreessinaa. San booda 3 kun 3 kanaan hin badaa maal argannaa -2 qofa argannaa jechuudha. Karaa lammaffaadhaan haala kana argachuu dandeenya.
Inni kun uumamaan garaagarummaa qabaatu hin qabaatu haaluma sanii hojjennaa jechuudha. Ammas isa kanas haaluma sanii 64 kana 2 reessuu 6 dha. 2 reessuu 6 dha. Sanboota 6 dhaan barreessinaa meeqa arganna? 2 argannaa jechuudha. Haala saniin hojjechuu dandeenya. Yookiin ammoo haala kanaan haala kitaabni ittiin hojjete kanaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Mee ammas tiyooramii kanaa ilaalu. Tiyooramii kana group workii kana hojjechuudhaaf tiyooramii hojjechuu qabna waan ta'eef akkasuma example waan wal fakkaatuuf deebitanii hojjechuu dandeettanii. Tiyooramii kana yeroo ilaalutti for any two real numbers a in the b and for all integers n is greater than or equal to 2 a raised to 1 over n times b raised to 1 over n kan haala kamiin barreessuu dandeenya. Paawarii isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef paawarii isaanii akkuma tokko fudhannee san booda a times b jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Yeroo kamitti yeroo lakkoofsa real numberii lamaaf a fi b dhaaf akkasumas for all integer yeroo ammoo n kun lakkoofsi bakka n galu kunniin greater than or equal to 2 yeroo ta'e jechuudha. Lamaa fi isa ol yeroo ta'e haala kamiin barreessina haala kanaan barreessinaa jechuudha. Kana jechuun paawarii isaa wal fakkaataa ta'e jennaan baay'isuudha waan ta'eef paawarii isaa tokkuma keessaa fudhannee lama wal fakkaataadha waan ta'eef lakkoofsa waliin baay'isuudha jechuudha. Mee example 7 kana ilaalu. Simplify each of the following. Salphisedha. Mee haala kamiin salphisnaa ilaalu. A irratti haala kamiin hojjennaa. Paawariin isaa akkuma wal fakkaataa ta'een paawarii isaa akka tokko fudhannaa jechuudha. Isa kana ilaalaa tiyooramii kana ilaalaa. San booda A fi B waliin baay'isin waan ta'eef A fi B 3 fi 9 kana yeroo waliin baay'isu meeqa argannaa? 27 argannaa jechuudha. 27 ta'a. Akkasumas paawariin isaa 1 over 3 dha waan ta'eef 27 jechuun ammoo 3 reessuu 3 jechuudha. 3 reessuu 3 dha. San booda 3 reessuu 3 haala kamiin barreessina isa kana 3 reessuu 3 1 over 3 dha waan ta'eef san booda 3 tun 3 tanaan hin baddii meeqan nu hafa 3 argannaa jechuudha. Haala kanaan simplify godhuu dandeenya. B irratti ammoo ammas maal goona isa kana amma inni kun tokkoffaa maalitti jijjiiruu dandeenya? 16 raadikaala 5 jechuun 1 over 5 dha jechuudha. 1 over 5 dha waan ta'eef kanaafuu maal jennaani 16 paawarii isaa 1 over 5 times 2 reessuu 1 over 5 inni haala saniin barreessuu dandeenya. Yookiin ammoo maal goona raadikaal isaa wal fakkaataa waan ta'eef raadikaal isaa akka tokko fudhannee san booda lakkoofsa waliin baay'isnaa jechuudha. 16 fi 2 waliin baay'isa. Garuu seerri kun eda'uu fi hir'isuu irratti hin hojjetu jechuudha. Inni kun baay'isuuf of hojjeta. Kanaafuu ni ilaalla isaniin isa kana yeroo hojjennutti 16 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 32. 32 jechuun ammoo 2 reessuu 5 dha. 2 reessuu 5 isa kana jechuun ammoo raadikaal 50 jechuun 1 over 5 dha. San booda 5 kana 5 dhaan hin balleessinaa meeqa nu hafa? 2 nu hafa jechuudha. Haala kanaan simplify godhuu dandeenya. Ammas mee tiyooramii kana ilaalu. Theorem 1.3 for any two real numbers a in the b where b is different from 0 yeroo b different from 0 ta'e akkasumas a fi b ammoo real number yeroo ta'an and for all integer n is greater than or equal to 2 integerii kamiifuu yeroo n greater than or equal to 2 ta'e kana jechuun integerii kamiifuu yeroo jennu negatiif hin ta'u jechuudha. Negatiifaaf 0 hin ta'u maaliif tokkoyyuu hin ta'u n greater than or equal to 2 waan nun jedheef 3 4 5 lamarraa jalqabee itti fufaa deemaa jechuudha gara guddaatti sababa saniif for all integer inni jedhu kun akka isin shawwanne jechuudha. Isa kanatu seera san cabse for all integer isa jedhu kana. Kanaafuu mee isa kana haala kamiin barreessinaa? Yeroo barreessinutti inni kun akkuma arginu ammas paawariin isaa wal fakkaataadha. Kanaafuu paawarii isaa tokko wal fakkaataa goone tokko fudhannaa jechuudha keessaa san booda a over b jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Hiruudhaafis seerri kun ni fayyada jennee ilaaluu dandeenya. Kanaafuu mee isa kana simplify haa goonu. Kanaafuu inni kun a irratti akkuma argaa jirru 1 over 3 1 over 3 dha. Paawariin isaa lamaanuu akkuma argaa jirru. Kanaafuu 1 over 3 bakka tokko fudhachuu dandeenya. San booda 16 irra lamaa jechuun ammoo meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 ta'a. San booda 8 jechuun ammoo 2 reessuu 3 dha. 2 reessuu 3 8 nuuf kenna. Ammas maaltu jira? 1 over 3 tu jira waan ta'eef 1 over 3 dha. 3 3 dhaan baddii meeqa nu hafa? 2 qofatu nu hafa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan simplify godhuu dandeenya. B irrattis haaluma sanii hojjennaa jechuudha.
Amma inni kun maal isaatti wal fakkaataadha. 6 ruutiidha jechuudha waan ta'eef kanaafuu isa kana bakka tokko fudhannee san booda 128 hiruu lama meeqa ta'a 64 ta'a. 64 jechuun ammoo 2 reessuu 6 dha jechuudha. Factorize gootanii ilaaluu dandeettanii. Akkasumas maaltu jira 1 over 6 inni kun 6 root jechuun ammoo 1 over 6 dha. San booda 6 dhaan balleessinaa meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha. Ammas deebi'eetumaan 2 ta'a jechuudha deebiin kenna. Apply the property a raised to m times n equal to a raised to mn. Inni kun ammoo property biraati. Yoo haala kanaan kan nuuf kennamu ta'e ammoo maal goona paawarii lamaan akkuma jirutti waliin baay'isnaa jechuudha. You can write isa kan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya. Paawarii isaa waliin baay'isnuuf 9 baay'isu tokko 9 jechuudha. 7 paawarii 9 irra 10 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Paawarii isaa waliin baay'isu qofa. In general you can say a raised to 1 over q times raised to p. Haala kamiin barreessina p kana waanidha waan baay'isnuuf baay'isuu seera baay'isuu ni beektanii p kunis waan if jala qabu p over 1 jechuu dandeenya. P over 1 jennee barreessuu dandeenya. Kanaafuu p waanidhaan baay'ata q waanidhaaf waan baay'atuuf haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Where p in the q are positive integers. P fi q amma maalidha? Positive integeridha. Garuu ammoo n greater than or equal to 0 ta'uu qaba. Thus you have the following definition. Definition kana qabda jechuudha. Ammas maal hubachuu qabdan? Asitti kitaabni barreessinetti fakkaata. Qwiinis maal ta'uu qaba? Different from 0 ta'uu qaba jechuudha. Sababa maaliitiif p over 0 jechuun dandeenyu waan ta'eef qwiin kun isoo 0 kan ta'u taate maal hin ta'u garuu negatiiva ta'uu danda'a. Qwiin 0 garuu ta'uu hin danda'u jechuudha. 0 gonkumayyuu ta'uu hin danda'u. Maaliif p over 0 jechuun dandeenyu lakkoofsa 0 hiruu waan dandeenyeef sababa saniif isan achitti hubachuu qabdanii jechuudha. Mee definition kana isaa ilaalu. Maaliif inni kun kanaa wal fakkaata waan ta'eef kan gubbaratti amma ilaalle kanaan. For a is greater than or equal to 0 and p in the q any two positive integers. P fi q'n positive integerii kamiyyuu yoo ta'an taate. Positive integer yeroo jedhu 0 hin qabu jechuudha. Sababa saniif q asitti dhiisuu danda'a jechuudha. Different from 0 isa jedhu. Haala kamiin barreessina isa kana inni kun a raised to p over q'n kun haala kamiin barreessuu danda'a? Jalqaba irratti akkuma argaa turre 1 over q ta'a jechuudha. Inni kun 1 over q jechuun ammoo haala kanaan barreessaa turre. Maaliif 1 over n haala kamiin barreessaa turre? Haala kanaan waan barreessaa turreef ammas 1 over q ammoo isa kana haala kanaan barreessina jechuudha. San booda p dhaan baay'isna. Kanaafuu haala kanaan baay'isuu dandeenya jechuudha. Exercise kana haala saniin laaltanii hojjechuu dandeettanii waan nama dhibu hin qabu. Maaliidhaaf seera saniin seeraan irra deebitanii yoo kan hubattan taate seeruma san fayyadamuudhaan factorize gootanii hojjechuu dandeessanii jechuudha.